Ayyaana Irreechaa Bara 2011 bifa miidhagaan kabajuuf qooda fudhattoota waliin hojjechaa jiraachuu Biiroon Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa beeksise. Biirichi raawwii hojiisaa gamaggamuun kallattii fuula duraa irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Yohaannis Bantii. Biiroon Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa yeroo gabaabaan asitti eenyummaa, duudhaa fi aadaa Oromoo bakkatti deebisuuf hojiiwwan gaggaarii hojjechaa jira. Calaqqee aadaa uummata Oromoo kan ta'e kabaja ayyaana Irreechaa Bara 2011 bifa hawwataa ta'een kabajuuf qooda fudhattoota sadarkaan jiran waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo himaniiru. Irreechi keenya jaalalaaf tokkummaaf yookaan jaalalaaf tokkummaa keenya cimsuuf irreechi keenya gahee murteessaa qaba karaa jedhuun akka mootummaatti akka seektaraa waan uummata gargaaruu qabnu aadaa kana guddisuu keessatti seenaa kana guddisuu keessatti yookiin hambaalee kiliyaa yuuneeskootti galmeessuudhaaf deemnu keessaa tokko waan ta'eef akkuma bara 2010tti karaa baay'ee tokkummaa keenya agarsiisuun karaa baay'ee nagaa fi tasgabbii naannoo keenyaa saba keenyaa jaalalaa fi aadaa waliin jireenya saba keenyaa wal kabajuu fi kan biraas kabajuu irratti jiru karaa calanqisiisuu danda'uun irreecha keenya kabajuudhaaf qaama dhimmi ilaallatuun wajjin hojjechuudhaaf karoora mataasaa danda'e qopheessineerra. Bakkeewwan hawwattoota turizimii uumamaa namtolchee fi aadaa Oromiyaan ittiin badhaate guyyaa turizimii sababeeffachuun hojiin beeksisuu sadarkaa garaagaraatti kan kabajamu ta'us Aadde Loomiin ibsaniiru. Hawwata turizimii qabnu ofii keenyaaf beeknee kan biraa beeksisuudhaan hawwata turizimii ta'e akka tajaajiluuf gahee inni diinagdee keessatti qabu akka guddisuuf carraa hojii uumuu keessatti dargaggoonni keenya uummanni keenya bal'aan akka irraa fayyadamu taasisuudhaaf kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun Biiroon Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa qooda fudhattoota godinaalee, aanaalee fi bulchiinsa magaalotaa irraa walitti qabaman waliin raawwii hojii bara 2010 gamaggamuun karoora bara 2011 irrattis mari'ateera. Godambaalee daangessuu, sirna gadaa cimsuu, barjaalee dogongora qaban sirreessuu, ardaalee jilaa misoomsuu, maqoota bakkeewwan garaagaraa bakka ganamaatti deebisuu, carraa hojii uumuu dabalatee eenyummaa, aadaa fi duudhaa Oromoo sababoota adda addaan cunqurfamaa turan bakkatti deebisuuf hojiiwwan hojjetaman gaarii ta'uu gamaggamichaan adda baheera. Oromiyaan giddugala qabeenya aadaa fi turizimii waraabameen dhumne qabaachuu isheen jalqabbiin jiru gaarii ta'us hojiiwwan sababa rakkoo nageenyaan wal qabatee bara ittaanutti ce'an xumuruu, giddugala aadaa Oromoo babal'isuu, ardaalee jilaa misoomsuu, pirojektoota buleeyyii xumuruu dabalatee qabeenya aadaa fi turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuuf bara 2011tti hojii bal'aan kan hojjetamu ta'us hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo himaniiru. Giddugala aadaa Oromoo keessatti tuuriin tiraavel jedhamee qaama addaa wajjin wanti hojiin jalqabni jira. Isa sana kan cimsinee itti fufnu ta'a jechuudha. Kanan biraa buufata xiyyaaraa Boolee keessatti achi keessattis wiirtuu tokko qabaannee odeeffannoo Oromiyaan maal qabdi kan jedhu san agarsiisuudhaaf karaa hojiitti wanni ta'uudhaaf waan hunda xumurree bajatas kanaaf barbaachisu allokeet godhameetii jira. Hirmaattonnis galtee maricharraa argatanitti gargaaramuun qabeenya aadaa fi turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuuf hawaasa hirmaachisuun kutannoo cimaan kan hojjetan ta'uu dubbatu. Karoora keenya 2011 kana haala gaariidhaan cimneetiin akka hojjechuu dandeenyu waan hedduu kan itti walirraa barannee fi hidhannoo keenya ka duraatii olitti cimsineetiin hojiin gama aadaatii fi gama uumamaatiin jiru potenshaala godina keenya qabnu irraa kaanee karoorfannee yoo jenne xiyyeeffannaadhaa fi karoora hirmaachisaa ta'e qaamolee dhimmi ilaalu irratti hirmaachisuudhaan keessattuuyyuu hojiiwwan gama damee ummataatiin hojjetaman irratti kallattii bal'ina qabuun hirmaachifnee itti deemneetiin jenne karaa gaarii ta'een milkaa'uu hin dandeenya waan jedhu san akka abdii of keessatti horannu kan nu taasise. Biirichi godinaalee, aanotaa fi magaalota raawwii olaanaa galmeessisaniifis badhaasaa fi beekamtiis kenneera.